Abbaa manaa fi haati manaa tokko wal fuudhanii haati manaa ulfooftee yeroo ulfaa yeroo wal qunnamtii saalaa godhan sanyiin dhiiraa yookiin immoo ispermiin ija daa'imaatti bu'ee yookiin immoo ija daa'imaa qulqulleessa jedhama. Hawaasa baay'ee biratti wanti kun hin dubbatamu. Mee hawaasni maal jedha? Ilaalee walitti adeemnu. Ulfadha moo? Borci garaa qabdaa? Baatii meeqa? Baatii torba. Baatii torba? Mee kana wajjin gaaffii takka si gaafadha. Yogguu ulfaa dhiirriif dhalaa walitti daamuun abbaa manaa wajjin wal qunnamtii saalaa gochuun ija daa'immanii qulqulleessaa jedhama. Dhugaadha kun? Dhugaa. Dhugaa. Yeroo ulfaa abbaan manaa fi haati manaa wal qunnamtii saalaa gochuun ija daa'imaa qulqulleessaa jedhama. Yeroo ulfaa kun dhugaadha? Kijiba. Hin qulqulleessu. Ni xureessa? Waa takka walitti hin dhufa walitti nagaru mucaa kophaa bakka taa'u qaba. Saniifuu baqaqeeticha keessaa qabuu malee gadameessa kophaa itti qaba. Abbaan manaa tokkoo fi haati manaa tokko yommuu wal fuudhanii yogguu haati manaa ulfooftu abbaan manaa fi haati manaa yogguu walitti daaman yookiin wal qunnamtii saalaa go'anii ija mucaa qulqulleessaa jedhama. Kun dhugaadha? Dhugaadha. Ni jaama. Ni qulqulleessaa garuu? Akkas jaama. Ilmoo akka vitaaminaa itti gabbataa hojja mucaan. Yeroo ulfaa keenya abbaa manaa fi haati manaa tokko yommuu wal fuudhan ni ulfoofti. Yeroo ulfaa wal qunnamtii saalaa gochuun ija daa'immanii qulqulleessaa jiru. Kun dhugaadha? Dhugaadha jedhama. Hin qulqulleessaa? Akkamitti qulqulleessame? Ani akkitti qulqulleessaanis hin baranne saayinsii irra hin geenye garuu dhugaadha jedhamu yeroo namni baay'een fayyadamu hin argeenan. Kanaaf ija qulqulleessaa jechuudha. Kan warri iji isaanii hin qulqulloofne yeroo baay'ee warra kabajamtoota hordoftoota keenyaa akkam jirtu? Nagaa isin daganne. Kun Dr. Naafii Argeetudha. YouTube'itti mana keessan teessan odeeffannoo fayyaa ittiin argattan, irraa barattan, ittiin bohaartan YouTube Dr. Naafii Argeetu official. Sagantaa keenya guyyaa irraatiinis akkuma galumsa irratti arguudhaaf yaaltan egaa yeroo baay'ee hawaasa keenya biratti baay'een keessaa waan kana dhageessanii ta'uu danda'a. Namoonni baay'eenis nu bohaarsaniiru. Wal qunnamtii saalaa yeroo ulfaa gochuun yookiin abbaan manaa tokko abbaa manaa fi haati manaa yeroo wal qunnamtii saalaa godhan abbaa manaa fi haati manaa yeroo ulfaa wal qunnamtii saalaa godhan sanyiin dhiiraa yookiin immoo ispermiin ija daa'imaa qulqulleessaa kan jedhamu jira. Wanti kun hammam dhugaadha kan jedhu gaafachuuf yenne mee gama saayinsiidhaan maal fakkaata kan jedhu walii ilaalla. Namoonni haaraan dhuftan yoo jiraatan nooraas ni jenna. Waan barbaadan ajajadha. Waan barbaadan barumsa barbaadan YouTube channel Dr. Naafii Argeetu official jala galaatii dhaggeeffadhaa hordofaas ni jenna. Egaa namoonni immoo maamila addaa ta'uun barbaada addumaan jettan immoo subscribe kan jettu bira join kan jettu jirti. Join gochuudhaan maamila addaa Dr. Naafii Argeetu official taas ni jenna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti ammallee nu waliin turaatii nu hordofaa. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa sagantaa keenya guyyaa irraatiin kan laallu dhuguma wal qunnamtii saalaa yeroo ulfaa gochuun ija daa'imanii qulqulleessa. Dabalataan immoo wal qunnamtiin saalaa yeroo ulfaa poozishinii kamiin eeyyamama yoom immoo dhorkama kan jedhus immoo kan waliin laallu ta'a jechuudha. Yeroo gabaabaa yookiin immoo daqiiqaa gabaabaa kana gidduutti ammallee yaada keessan nu faana turaas ni jenna. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa yeroo baay'ee fayyaa wal hormaataa egaa fayyaa xiyyeeffannoo guddaa barbaadu waan ta'eedhaaf namoonni baay'een gaaffii isaan nu gaafatan keessaa gaaffii kana tokko. Yeroo ulfaa wal qunnamtii saalaa namoonni haraama dhorkaadha hin eeyyamamu jedhanii yaadan jiru. Namoonni tokko tokko immoo kan yeroo murtaa'aa qofaaf eeyyamama jedhanii kan yaadanis jiru. Gama saayinsii fayyaan kanaan dura odeeffannoo fayyaa tokko sin biraan ga'ee ture. Kanaan dura dhimma kana irratti Facebook irratti maxxanseen ture waa'ee wal qunnamtii saalaa yeroo ulfaa maxxansee jennaan. Hanga ammaa komentiin irraa farne kan yeroo nana kofalchiisu tokko jira maal jedha seetan. Doktor kanaan dura hin caba jettee nan cal jenne amma immoo jettee daa'imni akka inni ciniinee nurraa kutuuf yeroo ulfaa wal qunnamtii saalaa godhaa jettaa jedhee kan dubbate jira jechuudha. Mee istiraakcharii isaarra kaanee ilaallu. Akkuma beekamu baatiiwwan jalqabaa keessumaa baatiiwwan arfan jalqabaa yeroo ulfaa dubartiin tokko sababa jijjiirama hormooniirraan kan ka'e fedhiin ishee wal qunnamtii saalaaf qabdu gadi bu'aa deema. Isa booda garuu ji'a afur booda fedhiin isheen qabdu baay'ee dabala jechuudha. Kanaaf yeroo sanatti immoo yeroo ulfaa akkuma beekamu wal qunnamtii saalaa hin dhorkamu. Kan dhorkamu yoo maal ta'e dhorkama kan jedhu tuqaawwan sadan tokko dhumarratti isiniif kaasuu nan danda'a. Isa dura garuu dhuguma ija daa'imaa qulqulleessaa kan jedhu irraa jalqabu.
Egaa akkuma beekamu daa'imni tokko gadameessa keessa yommuu jiraatutti gadameessi haguuggii qaba yookiin immoo membreenii yookiin immoo amniotic cavity kan jedhamu wanta akka saakii yookiin immoo qaracitii wayii keessa daa'imni kan taa'u jechuudha. Amniotic membrane kan jennu yookiin immoo golgaan daa'imni keessa jiraattu kun keessa dhangala'aan amniotic fluid yookiin immoo bishaan gubbee yookiin bishaan garba kan jedhu achi keessatti argama jechuudha. Egaa akkuma beekamu akkuma argitan suuraa irraa jechuudha gadameessa keessa maaltu jira gadameessa keessaanii membreenii kuni leerii lama qaba membreenii kana keessa jira jechuudha. Kanaaf daa'imni membreenii kana keessa waan jiruu fi akkuma argaa jirtan qaamni saalaa jira qaamni saalaa dubartootaa isa booda balbala gadameessaa jira yookiin immoo cervix kan jennu jechuudha. Cervixiin kun cufaadha. Garuu yeroo baay'ee fakkeenya yeroo wal qunnamtii saalaa sanyiin dhiiraa yookiin immoo spermiin yommuu achi keessa dhangalaafamu karaa cervixii kana keessa galee gadameessa keessa darbee gadameessa keessaati immoo gara ujummoo gadameessaa deema jechuudha. Kun beekamaadha. Maal isinitti fakkaate isinitti meera qaamni saalaa dubartiitii yoo jiraate asiin cervixii jira yookiin immoo balbala gadameessaa yookiin immoo caafii gadameessaa jira. Isa bona maaldha mucaan kunii fi sanyiin dhiiraa yommuu inni qaama saalaa dubartootaa keessatti namu yookiin immoo qaama saalaa dubartootaa keessa galu daa'ima bira qaqqabuu hin danda'u. Membreenii sun haguugee jira waan ta'eef jechuudha. Daa'ima bira ga'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf maaldha membreenii yookiin immoo golgaan haguugee jiru sun membreenii sun waan jiruu fi bira ga'uu hin danda'u. Yookiin immoo maal gochuu hin danda'u jechuudha. Daa'ima bira ga'uu hin danda'u. Isinii galee miti. Tarii daa'ima waan keessa seenuu danda'a. Gadameessa keessa seena. Gadameessa keessa seenu jechuu hin dandeenyu. Garuu daa'ima bira ga'uu hin danda'udha asirratti. Isinii galee miti. Haguugamee jira waan ta'eef daa'ima bira ga'uu hin danda'u. Fakkeenyaaf amma baakteeriyaawwan garaagaraa yeroo isaan itti qaama saalaa dubartoota keessaati yookiin naannoo sagaraati qaama saalaa keessa seenanii daa'ima akka hin miineef golgaan sunillee golgee jira jechuudha. Balaawwan garaagaraa illee irraa ittisuu keessatti illee gahee guddaa taphata jechuudha waan kun membreenii kun jechuudha. Sababa kanaaf spermiin bira ga'uu hin danda'u waan ta'eef ija daa'imaa bira akkatti dhaquu hin qabudha. Asirratti isiniif gala jedhee yaada. Kanaaf walqunnamtii saalaa gochuun ija daa'imaa hin qulqulleessu, ija daa'imaa hin diimessu, ija daa'imaa hin bareechu. Tokko immoo kan ija daa'imaa bareechu jedhan yaadanis jiru waan ta'eef. Kana bifa kanaan akkasiin hubattan hin barbaada. Maaliif membireeniin qofaadha. Akkuma isinitti himee keessa seena qaama saalaa keessa seena qaama saalaa keessa seenessa deema jechuudha. Qaama saalaa keessa deemee gadameessa keessa galuu danda'a garuu daa'imni membireenii keessa waan jiruuf bira ga'uu hin danda'u jechuudha. Bifa kanaan akkasiin hubattan hin barbaada. Akkuma kanaaf koomentii irratti gurbaan inni daa'imni nu jalaa ciniinuu danda'a jettes daa'imni arguu hin danda'u. Tarii yoo utuu isheen da'aa jirtu utuu mucaan ba'aa jiru yeroo sana namni godhu jira yaadu hin godhamus yeroo sana garuu ciniinuu danda'a. Membireenii cabsee yookiin immoo membireenii kutee baay'eera waan ta'eef yeroo sana ciniinuu danda'a. Yeroo takka quba keenyaan ilaalla waan ta'eef quba keenyaan kan yeroo baay'ee membireenii yookiin immoo sarviksii yookiin immoo balballi gadameessaa banaa ta'uusaa fa'aa mucaan bifa kamiin mataadhaan dhufe immoo bifa miillaan dhufe yookiin hudduudhaan dhufe jennee ilaaluuf qubaan ilaalla. Yeroo takka daa'imni quba noodha hodhuu danda'a quba. Isinii galee miti. Akkasiin akka hubattu jechuun barbaada. Kanaaf mee walqunnamtii saalaa yeroo ulfaa akkuma jenne yeroo ulfaa dubartiin tokko keessumaatii second trimester irratti kan jennu fedhiin isheen qabdu baay'ee dabala waan ta'eef walqunnamtii saalaa gochuu hin dhorkamu. Garuu haala kamiin godhamuu danda'a. Fakkeenyaaf garaan guddataa deemee dhiirri tokko irra keessa ba'ee godha yoo jedhe ulfaachuu danda'a waan ta'eef poozishinii garaagaraa fayyadamuudhaan walqunnamtii saalaa gochuu ni danda'ama jechuudha. Kanaaf poozishinii mijataa ta'e yookiin immoo isheedhaaf mijataa ta'e yookiin dirqama abbaa manaa irra keessa ba'uu hin qabu. Poozishiniiwwan garaagaraa poozishinii baay'ee jira waan ta'eef ilaaluu dandeessu yaa'u viidiyoo kana maxxansuudhaaf xiqqoo rakkisaa waan ta'eef. Karaa fi kabajamtoota hordoftoota keenyaa yaada kana kan qaafneef namoonni baay'ee waan nu gaafatanii fi walqunnamtii saalaa yeroo ulfaan dhorkamu yoom akka dhorkamu maal akka ta'e ilaallee jira jechuudha. Poozishinii isheedhaaf mijatu yookiin immoo poozishinii isiniif mijatu fayyadamuun gaariidha. Inni kan biraan immoo ija daa'imaan qulqulleessuudha. Akkuma hundumti keenya barachuudhaaf ilaaluudhaaf yaalle jechuudha. Amma ija daa'imaan qulqulleessa kan jedhu sobadha. Ija daa'imaan bareechisa kan jedhu sobadha jechuudha. Bifa kanaan akkasiin hubattaniif jedhee yaada kana isiniif kaasee namoonni hanga xumuraatti nu waliin turtanii hordoftan hundi keessan galatoomaa isiniin jedha. Jaallannaan sheer godhaa, subscribe akkasumas join gochuun dagatina. Fayyaan dhabinaa.